Da sena welcome. Odule dadda raha soina. Bilbila na jenka jira sani fin faraji chufe. Suutumatti garte barsifna warraga hoggu live jirtu silale bilbilu seddutu jira. Diada. Durso odo haso kenyetin kunne. Namtittiin duuba jirtu tana waa'ee sidaa amma dura isinii irraa himeetiin ture warri gartee guyyaa muraasa dura na dhagayaa turtan basaasitti tan Israel ta Iraan keessa turte jee waan takka isinii himaatiin ture odoon amma footoo isiitii fi inumaatu waan hundaatu gartee as bahaa jira eega gartee isinis biyya Iraan san irraa baate booda akka gartee gaa oduuleen adda addaa jettutti inumaatu ummanni gartee warri paarlaamaa Iraan keessa jiru namtittiin tuni yoo xiqqaatte ani gaa nama 100 ol yoo jirafte jeetiin isin himaa ture yoo yaadattan yoo xiqqaatte nama 120 yoo jirafte jaan biyya Iraan keessatti ummata babbeekamaa wajjin ummata babbeekamaa warra wataadara keessa dalagu warra waraanaa keessa dalagu warra intelligence biyya mootummaa biyya keessatti gartee akka malee warra beekamtii qabu wajjin nama hedduu jiraftee inumaatu gartee warra jalarraa eegaltee ilaanga gubbatti ol baatu jechuudha. So namtittiin seenaa ajaa'ibaati galmeessitee akka biyya saniitti na duuba yoo laaltan gartee nama 100 high ranking figure. Hammam take gaanamtittiin tuni sabboonummaa qabdi laala. Hammam take isin sabboonummaa biyya Israel tana qabdi. Isin galte? Hoggaa murannoo waan takkaa qaban namni akkanatti gartee jabaatee hojjechuu qaba. Gabaabinatti dubbiin murannoodha tan keessa jirtu. Goolii barbaaddesan bikkaan ga'u nama 120 ol wajjin rafuun keessaafuu gartee amata kudhan keessatti nama 120 jirafuun waan sablaadhaa miti. Waan sablaadhaa miti. Sanuu ammaas gartee ummata babbeekamaa wajjin ummata warra gartee biyya san gaggeessu warra tujjaaroota warra gartee politishaanota akkasumas warra aangoo qabu warra waraana keessa jiru warra intelligence keessa jiru jira kan hundaa hojii gartee akkasitti raftee information adda addaa irraa guurrachaa karaa gartee biyya barbaachutti achi dabarsaa turte keessaafuu gartee ummata biyya Israeliif dubagaa jarrummaan ummannummaan gartee ummannummaa warri Iraan kun warri maan Iraanuu dila kana akkami jala deemanii isii tana waan isin hojjechuu jirtu hin qoratanii rakkoon guddoon gartee bikka san jirti. Namni 100 sanuu dhiirtii 120 ol jechuun nama salphaadhaa miti. Innaawaa beekaa namtittiin tuni jabeenya sii keessa innaawaa deemteeti boodarra gartee ayatullaa fa'aa hojii gatteessee nama haasoo godhe. Jalarraa eegaltee ilaa gubbatti gartee namni isin walqunnamtiin godhiniin hin jirtu. Walqunnamtiin gaa waa'ee politikaa haa taatu marii adda addaa haa taatu kan barbaachises gartee information isaan irraa guurtu hunda gartee fuutee akkasitti karaa biyya alaa basaastee gartee biyya Israeliif dabarsaa turte jechuudha. Tuni seenaa ajaa'ibaati. Seenaa intelligence keessatti akka ajaa'ibaatti gartee waan laalamurraa. Warri biraa ka isii dura akkana waan akkanaa dalaganii jiraachuu ni danda'a. Garuu immoo yeroo ammaan tanaatti takkaa wartee amata 20 dabre kana keessatti ta akkana dalaydee akkasitti gartee kavariin isiitis duraa ifa bee. Yeroo hedduu warri kanaa kuni kavariin isaanii ifan ba'u. Footoon isaanii asiin baatu maqaan isaaniitis ifan ba'u dhokotaniituma maqaa sobaatiin faa kitaaba barreessanii akkasitti boodarra gartee muuvii faa irraa tolchan takkaa'u filmii faa irraa hojjetan. Akkasitti seenaa isaanii namni hedduu beekaa jechuudha. Isin galtee? Garuu immoo
tana gartee warri kafarii siidhaa duraa baase warra Iiraanii akkuma beektanitti maaliif isaan kana gartee akka malee information isaanii duraa ala guuraa turte oduu isaan quban qabne boodarra gartee eegesiin biyyarraa baafatte booda waan isiin taate baranii akkasitti gaa waan isiin taate san akka ammaan tana social mediaadhaa fi miidiyaalee adda addaa irratti gartee gannaqaa jiran. Kuni waanuma ajaa'ibaati. Akkasii oduu teenyatti fufnaa taap godhaa waliif gartee share godhaa walii daddabarsaa. Oduu guddoon ammaan tana amma gartee Ameerikaa keessa deemaa jirtu. Oduu guddoon breaking newsiidha. Ta gartee na duuba jirtu tana tuni breaking newsiidha amma. Breaking newsiin ammaan tana mootummaan Ameerikaadhaa keessaafuu State Departmentiin hojjettoota isaanii nama kumaatamaan lakkaa'amu hojiirraa ari'uudhaaf deeman. State Departmentiin mataan isiidha. Yoo xiqqaatte hojjettoota 18,000 hacaalu hojii isaaniirraa ari'uudhaaf deemanii jaanii reefuun tana ibsa baasanii jiran yeroo muraasa dura jechuudha. Ari'uudhaaf deemanii jaanii reefuun tana ibsa baasanii jiran yeroo muraasa dura jechuudha. Kana kan godhaniif akkuma gartee amma duroo quba qabdanitti mootummaan Donald Trump tuni dhaaba mootummaa guutuutti lafarraa eegalaniiti ijaaruu barbaadan. Kana gartee amma durarraa eegalleeti irraa haasawaa ture. Dhaabuma mootummaa kana istiraakchara adda addaa dipaartimentii adda addaa kana keessa birookiraasiitu hedduudha. Hogguu jaan warra gartee yaada riipablikaanaa kanaa jiru. Takka immoo yaada pirezidantiin Ameerikaa ammaan tana gartee biyya tana itti gaggeessuu barbaadu. Wajjin walfaallaa hojjetuutu hedduudha yaada juutu jira. Yaada kana ummata kana gartee hojiirraa ariinee akkasitti warra gartee yaada keenya baadhatu warra takka immoo akka keenyaa yaadu san mootummaa keessa naqachuu qabnaa yaada juu qaban. Sanii fi yeroo tana gartee nama gartee 18,000 kan ga'u keessaafuu gartee dipaartimentii hojjettoota mirga namaa hojjettoota looyoroota gartee warran keezii adda addaa gaggeessan akkasuma san mirga warra gartee keeziin isaanii duraa badees haa ta'u keeziin isaanii immoo duraa turellee haa ta'u State Department keessa warra hojjetu jara kana hunda gartee gaggeessaa jiran akkasuma san warra gartee foreign aid supplemental agency jaaniini warra jirutu jira agency adda addaa gartee warruma State Department jala jiru jechuudha. Jara saniis hojiirraa gaggeessaa jiran. Jarreen kuni yeroo gabaabduu keessatti cinaan isaanii akka fadhinnaatiin warra xoorataa bahu yoo fadhinnaa isaanii gartee kan taatu taate. Yoo gartee xoorataa bahuu hadidan taate immoo guutumaa guututti hojiirraa ari'amanii jechuudha. Warri immoo xoorataa isaanii fudhatee kan bahu taate ilaa baatija ammarraa ilaanqa Diseembarii kafalliin isaanii ni kafalamaa fi hojiirraa akkasitti gadhiifamanii jechuu isaan. Waan akkanaa kanaatu gartee ammaan tana deemaa jira. Akka gartee oduun tuni ibsa keessa isiidhaa dubbattutti akkuma gartee na duuba gartan kana foreign service officer yoo xiqqaate gartee nama 700tu ari'amuudhaaf deema. Akkasuma sanitti guutumaa guututti gartee namni ari'amu nama 18,000. Jarreen kuni keessaafuu gartee warri foreign serviceidhaa kuni warra gartee keezii adda addaa keezii refugees haa taatu keezii viizaas haa taatu jarreen kun gartee imbaasii hundarra hiramaniiti hojjetan yeroo hedduu. So jara kana warri kun ammaasis haalata adda addaatti gartee imbaasiidhaa fi ejensiilee adda addaa kan imbaasii jalatti hojjetu wajjin warra walqunnamtii biyyaa hojii walitti gartee fidan jechuudha. Takkaa'uu warra akka gartee sarviisa adda addaa walitti dhaabbatee akka hojjetu warra gargaaran warri kanaa kun. Warra kanaa kan hunda ammaan tana hojiirraa ari'uu barbaadan. Maaliif jarreen kun irra hedduun isaanii uummata gartee yeroo dabarte warra gartee akka deemokiraatiitti amananii waan deemokiraatii gartee hojjetanii ajaja nuti dabarsinu bikkaan hin geenii je'eeti sekreetariin Ruubiyoon irra deddeebi'aa dubbachaa ture.
dubagaa warra kana hunda hojiirraa gaggeessuun isaanii haalata gartee isaan amata sadeen as deemu kana biyyatan itti bulchuudhaaf deeman san irratti gartee akka isaan gargaaru irra guddaan isaanii san irratti gartee mala dha'uudhaa jechuudha. Warri gartee immoo kana keessaa deferred resignation warri fudhatu. Deferred resignation oguu jaan warra gartee ifii isaatiif xoorataa ba'u jechuudha. Takkaa immoo damoozni fudhata damooza kan namee fi hamma isaan baatii jahan akkamaan sinjee kanatti hojii gadhiisan. Warri kaan ammoo humnumaanii ari'an. Kana keessa gartee warri ari'amu guutumaa guututti parsantii 15 eejensii irraa gad xiqqeessan jaaniiti odeessaa jiran. So wanni kun gartee akka malee inumaatu eejensiin kun kan boodarra godhu jiru amma dura eejensiileen adda addaa gartee godhaa turan baatii sadan afran dabre kana keessa eejensiileen hundinuu nama ofirraa ari'aa jiranii lakkoofsa namaa xiqqeessaa jiran garuu State Departmentii qofa kaayilaamaan tana gartee nama nariin State Departmentiin garuu warra gartee eejensii adda addaa USAID fi warra biraatis guutumaa guututti gartee hojiirraa ari'aa turan yeroo hedduu. Saniifuu ammaan tana kanaa wajji gartee walumatti hidhaniiti akkasuma sanitti kafalliidhaas gartee karaa tokkoon seef godhuu barbaanna yaada Donald Trump jiru sanii wajji wal fakkeessaniituma godhaa jiran. Ammoo isaan irra hedduu gartee yaada isaaniitii dura warra dhaabbatu karaarraa ari'aa jiranii jechuudha. Okay. Tanatti aansinee oduun itti aantu guyyaa irraan tanaa pirezidantiin Ameerikaadhaa Donald Trump fi akkasuma san gavarnartichi Texas ummata galaanni fixee lafarraa kan galaanni gartee Texas walakkaa Texas tana galaanni seenee akkasitti lubbuu nama hedduudhaa fixee yoo xiqqaattee nama 120 dhume namni 160 takkaa ol kan bikka isaan jiran hin beekamne jaaniiti odeessaa jiranii. Kanagaa pirezidantiin Ameerikaadhaa dhaqeeti daawwannaa godhaafii jira ammaasis akkaataa gartee jira kana itti gargaaran irratti mala dhawaa jiran. Garuu pirezidantiin Ameerikaadhaa amma dura gartee eejensii adda addaatii wajjin oguu dubbii godhu eejensii gartee akka fiimaa jaaniin kan yeroo dizaastarii kanaa takkaa'u rakkoon akkanaatuni gartee biyya tana keessatti uumamte kan deemee gargaaruutu jira. Eejensii kana guutuutti gartee diiguu barbaannaa takkaa'u cufuu barbaannaa je'eeti dubbachaa ture. Guyyaa irraan tanaa garuu immoo miidiyaaleen adda addaa gartee hogguu yaada kana isa gaafatan yeroo ammaan tanaa nuti rakkoo keessa jirra. Dursoo rakkoo tana haa furruu achi booda waan fiimaadhaa itti deebinaa je'eeti pirezidantiin Ameerikaadhaa dubbatee ture. Akkuma gartee yeroo adda addaa yaada isaa kana jijjiiraa deemutti amma gartee bikka fiimaa kanattis uummanni isa eeggatee rakkoo ammaan tan uumamte tana irratti gartee eeguu isa gaafatan inni ammaas yaada isaa gartee xiqqoo miliisu jira jechuudha. Garuu immoo fiimaan kun biyya Ameerikaa keessatti bikka hedduutti nama gargaara dhaaba gartee gargaarsaaf uumame yoo gartee rakkoon akkanaatuun dhuftee rakkoo galaanaas haa ta'u rakkoo roobaas haa ta'u baluma feetee haa taatu dhaabni dura gartee bikka san dhaqee nama gargaaru fiimaa jaaniini pirezidantiin Ameerikaadhaa kanallee gartee damooza irraa muruusaa bajeta isaanii irraa muruusaa amma dura gartee miidiyaan adda addaa gabaasanii turanii kanaa wajji wal qabatee amma immoo akka gartee inni isaan kana murtii irratti hin dabarsine takkatti reefuun tana dubbatee jira jechuudha. Qophiin toopikni itti aanu toopika gartee AI'dhaati. AI takkaa'u Grok kan Elon Muskiin gartee qabu. Grok'n kuni AI'dha warri gartee X itti fayyadamtan ni beeytanii. X gubbaa irratti AI'n kuni guyyaa lameen dabre kana seenaa ajaa'ibaa dalagaa jira. Wanni gartee AI jaaniin kan X kuni Grok jedhama maqaasaa. Wanni inni dalagaa jiru nama hedduu gartee social media irratti akka malee akka isa deeggaru godhaa jira. Maaliif wanni gartee Grok'n kuni gaaffii adda addaa gaafata achirratti takka amma gartee fakkeenyaaf yeroo ammaan tanaa lola Israa'eelii fi Falastiin gidduutti deemaa jiru kanarratti hoggaatee viidiyoo takka poostii gootee takka immoo barruu takka gartee warri Israa'eel hogguu maxxansan wanni ati gootu jalatti deebiteetuma Grok'n dubbiin tuni dhugaadhaa jettee gaafattaa jechuudha. Hoggooti gaafattee Grok'n
ifif gartee AI waan ta'e jecha nama kanaatu gartee dhugaa hima nama saniitu gartee sobu jira irran kaayyenne inni waanuma dhugaatii hima teknooloojiidhaan waan teknooloojii ta'e jecha dubagaa sababa kanatti nama hedduu gartee saaxila baasaa jira keessaafuu mootummaa akka Israa'el tana kan sobaan gartee akka malee beekamtee jirtu tana isaan kana gartee akka malee saaxila baasaa jira kijiba isaanii duraa balleessaa jira namni kun hundinuu gartee giraantiin inumaatu maal ta'e roog ta'ee jira inumaatu gartee giraant maraatee jira yaada jaanitti gartee if wallaaleeti gartee maraatee jira jaaniiti maqaa adda addaa gartee itti baasaa jiran kana wanni godhaniifis yeroo hedduu teknooloojiin tuni gartee karaa gartee guruppii fadhanitti micciiruu danda'an warri piroogiraamii isa godhu fakkeenyaaf ummata kanarraa hin dubbatin jettee piroogiraama godhuu ni dandeessa ummata kana faarsi jettee piroogiraama godhuu ni dandeessa so maashinni kun gartee waanuma ati itti guutte sii deebisaa jechuudha akka gartee namni hedduun barruu isaanii keessatti himanitti inumaatu Elon Musk gartee aara ummata Yahudaat irraa qabuu fi akkasuma sana maasis gartee mootummaa Donald Trump irraa qabu karaa giraankee kanaan itti bahuu jira jaaniiti odeessaa jiran akkuma gartee isaan dubbatanitti inumaatu gartee lola Falastiin kanarratti wanni kun hogguu dubbatu dhugaadhaan gartee mootummaan Israa'el waan gartee jiisaayidii isaan hojjechaa jirti ijoollee xixiqqoo fixaa jirti dhalaa fixaa jirti nama beelaan fixaa jirti kana hunda gartee guyyaadhaa wajjin nama hanqalume kana wajjin akkasitti barreessaati deebii namaa deebisaa jira sanirratti gartee ammaasis inumaatu bika takkafaatti akka gartee Elon Muskiin isuma kanaa'u edit godhee jiru takkatti gartee deebii waan inni isa godhee jalaa baasaa jira kuni gartee dhugaa lafa jirtu dhugaan lafa jirtu abbaa hin sodaatu waan teknooloojii taatee jecha teknooloojiin dhuga himti akka durii miti saniifuu gartee wanni kunis akka malee namni irra hedduun gartee olii gad oofaa jiran akkuma gartee barruun taayitilii wanti as duuba jiru kanatti gartee AI disaster to come hogguu jaanii gabaabinumatti gartee waan gaafa durirraa eegalee seenaa durirraa eegalee ilaa hammaan tanaatti dhugaa jirtu lafa kaa'u jira garuu immoo warreen gartee humna qabu warri maallaqa qabu warri teknooloojii tana kontirool godhu dhugaan tuni akka baatu hin barbaadan saniifi isaan biratti gartee waan dhugaa dho'isaniif jecha wanni kanaa kun gartee hogguu dhugaa dubbate akka gartee dizaasterrii takka wanni hamtuun takka as deemaa jirtutti wanni hamtuun takka taatetti isaan irraa dubbachuu barbaadanii jechuudha saniifuu gaa wanni kun guyyaa lameen kana akka malee olii gad deemaa jira sooshaal miidiyaa gubbaarratti inumaatu sooshaal miidiyaa Donald Trump Truth Social gubbaarrattis akkasumatti gartee wal faana oofaa jiran Twitter gubbaarratti ta'u X gubbaarratti akka gartee haasoo inni isaa kuni trendii ta'u godhaniiti irra deddeebi'anii gartee namni hedduun waan adda addaa irraa waan haasoo jiru jecha ammallee gartee trendii taatuma deemaa jira jechuudha. Hogguu laaltan yoo xiqqaate nama 100,000 faatutu irraa haasawaa jira. Nama miiliyoona faa makalee nama miiliyoona faatu irraa haasawaa ture. Saniifuu wanni tuni akka malee waan jabduudha. Quba qabaachuun gartee hedduu waan gaarii. Ammaas yoo gartee waan takka haati shakkitu taate keessaafuu gartee yeroo ammaan tanaa akkuma beektanitti yeroo viidiyooleen namni maxxansuu fi viidiyooleen dhugaadhaa takka immoo viidiyooleen AI'dha adda hin beekamne. Isinii galtee waan hin jiru. Yeroo ammaan tanaa namni viidiyoo ati sagalee ta'e tana fuudhaniiti viidiyoo gartee biraatti godhanii akka ati haasoytetti si fakkeessanii viidiyoo fuudhanii maxxansuu danda'an. Namni gartee waan AI'n ta'e hin beekne haa ati gartee waan kana ifii ta'eetiif gartee namni gartee waan AI'n ta'e hin beekne haa ati gartee waan kana ifii ta'eetiif gartee dubagaa akkuma gartee viidiyoolee tokko tokko yoo gartan hin beeku kan warri AI'dhaan hojjetee viidiyoo gartee waa'ee Itoophiyaatis dubbatu ammaasis nama hiriira bahuu viidiyooleen kuni viidiyoo AI'n hojjetamaa jiru. Namni gartee gaa irra hedduun isaan beeku malee hogguu laalan waanuma dhugaa fakkaata.
saniifuu wanni gartee teknooloojiin ammaan tanaa deemaa jirtu tuni akkanatti gartee nama sobuu dandeessi. Kanuma wajji wal qabateeti gartee wanni gartee guraanke kunis waan akkanaa tana dhugaa ta'uudhaa fi soba ta'uu isiidhaatis adda baaseeti sii hima. Akkasuma sanitti dhugaa yoo taate seenaa wajji hima. Seenaa wajjiidhaan seenaa gartee jalatti barreesseeti akkasitti sii hima jechuudha. Yoo soba taates wanni kun gartee yeroo kanatti sobatti hojjetame. Tanaafuu gartee guutumaa guututti wanni asirra maxxanfame kun waan sobaati je'eeti irraa dubbataa jechuudha. Akkasitti gartee san quba qabaadhaadhaan isin jechuudhaaf. Okay. Oduun itti aantu karaa biyya Qatar nu geessiti. Akkuma gartee na duuba gartanii bikki tuni akka jirtutti gartee kaampii Ameerikaadhaa tan Qatar turte san. Yeroo dabarte waraanni Iiraan bikka kanatti gartee misaayila adda addaa erganii turan. Kanammoo gaafa san irraa haasoyne turre ni yaadattaniimi. Warri gartee mana keessa turtan ni yaadattanii. Warri karaa gartee Qatar jiraattanis akka gartee warri Iiraan misaayilota adda addaa karaa san ergaa turan yeroo lola guyyaa 12 san keessatti ni yaadattaniimi. Yeroo san mootummaan Ameerikaadhaa akka gartee jechaa turtetti misaayiloonni Iiraan kaampii teenya keessaa humaa takka illee hin balleessine. Inumaatu bikka kaampii irraa alatti bu'ee ja'aniitii fa'aa odeessaa turan. Cinaasaa immoo dhooyineeti barbadeessinee jirra ja'aniiti odeessaa turan. Akkas ja'anii turan gartee ni yaadattan. Ammoo oduuleen gartee hara biraatii baate akka jettutti kaampiin san dhoomtee turte. Inumaatu kaampii keessa waa hedduutu badee ture ja'aniiti odeessaa turan. Akka gartee oduun Ameerikaan dubbachaa turte san soba taatee fi oduun ammoo tan karaa biraa gartee tan dhugaa taate isinii himaatiin ture. Akka gartee kaampii san keessaa wanni dhoome ni jira. Garuu immoo bikka kanaatu dhoomee gartee adda beekuu hin dandeenye. Yeroo sanitti saatalaayitii adda addaatiin gartee waan dhoome hunda garsiisaati turan bikka dhoome. Ammoo waan akkamii akka dhoome addan beekan ture. Garuu guyyaarraan tanaa miidiyaaleen gurguddaan addunyaa hundinuu bikka sanitti gartee waan dhoome irratti walii galanii jiran. Amma gartee akka warri Iiraan amma dura dubbatanitti wanni isaan dhawan waan saatalaayitiin Ameerikaan naannoo san waanuma gartee miidilistii ta'e kana guututti haasoo namaatii fi haasoo basaastummaa guddaa itti hojjettuun ka bikka san jiru saniitu barbadaawee jedhaniiti dubbachaa jiran. Akkuma gartee barruun tun jettutti wanni dhoome san dhugumatti gartee gabaabinumatti basaastuu sagaleedhaatii fi guutumaa guututti waa'ee gartee daataadhaa viidiyoos haa ta'u bilbila keessan haa ta'u text messagii haa ta'u waanuma fedhe haa ta'u feetu mootummaan itti haa gootu feetu gartee namni nagee haa godhu waan miidilistii keessa jiru guututti itti basaasan saniitu dhoome. Hogguwanni san gartee dhoomeeti guututti barbadeessan jechuudha. Amma isinii galtee wanni san footoo isaatiin isin garsiisa waan inni fakkaatu. Eessa jira? Isiniin garsiisa waan inni fakkaatu jarri gartee warri Iiraan kuni bikka dhawon kana hundaa gartee bikka barbaachisaa bikka akka malee barbaachisaati laalanii dhawaa turan lola kana keessatti. Maaliif gaa yeroo takka dubbiin tuni gartee waan lola taateef jecha mootummaan takka irraa dubbachuudhaanis ni malti. Okay, kunooti. Akka gartee na duba gartanitti bikki dhoome waan kana waan guddaa kanaatu dhoome jechuudha. Kuni gartee wataadara Ameerikaadhaati kan kaampii san keessa jiru. Wanni kun gartee odoon dhoomin dura kan footoon kee jechuudha. Amma inumaatu miidiyaaleen gurguddaan biraatis warri gartee akka AP, Reuters fi akkasumas BBC'n kunu
guyyaa rantanaa waan kana irraa riippoortii godhaa jiran. Akkuma Iiraan hogguu Izraa'el dhooytu gartee bikka ija dhooytee akkasitti irraa hafalatte san. Isin galtee bikka ija dhooytee irraa hafalatte. Kaampii tanattis wanta kana dhoonii gartee akkanatti barbadeessuun isaanii waanuma addaati. Okay? Isin galtee mi? Yoo isin galte gaa mallattoo naa godhaa. Dhugaan isin jaa wanni isin gartee oduu haa fakkaattu malee waan irraa barattaniin isin jira. Wanni kun gartee waan addaati. Miidiyaaleen biraatu kanatti isiniin himu. Wanni kuni mataan isaa wanni kuni waan Ameerikaan Middle East tana akka jirtutti itti basaastuuni. Isin galtee wanni kuni waan gartee Middle East tana akka jirtutti haasawa namaa telefoona haa ta'u viidiyoo haa ta'u waan ati mana keessa teessee gootu haa ta'u waan mootummaan biyya teessanii gootu haa ta'u waan ollaan san guutuun godhu haa ta'u waanuma fedhee haa ta'u waan itti basaasaniin. Wanni kuni Qatar jira. Kaampii waraana Ameerikaa guddoo. Kaampii waraana Ameerikaa guddoon Middle East keessaa guddoon tajirtu Qatar. Qatar keessa jira wanni kun. Yeroo dabartee irraan deebi'a warra gartee ammaan tana dhufaa jiruuf yeroo dabartee lola guyyaa 12 san dhumarratti Iiraan Qatar kaampii Ameerikaa tana dhooytee turte. Hogguu dhooytu san kaampii san keessaa waan kana faa barbadeessitee turte. Wanna duba gartan kana barbadeessitee turte jechuudha. Amma isinii galee? Dubagaa gabaabinumatti gartee taayitilli asirra jiru akka jirutti dubbisaadha. Satellite photo suggests Iran attack on Qatar air base hit geodesic dome used for US communication. Isini galte? Qatti basaasu jiru isiniin hin jaani garuu immoo it's for US communication. Gartee akkatti bareechanii irraa himan. It's for communication. Gabaabinumatti. Garuu wanni kun gartee hujiinsaa basaasummaadha. Biyyootan naannoo san jiru hundaa'u biyyootan naannoo san jiru Middle Eastuma keessa waan jiru hunda gartee qatti basaastu. Iiraan ni beeyti akka gartee wanni kun isaan basaasu jiru. Iiraanis ni beeyti, warri Chaayinaas ni beeka, warri Raashiyaas ni beeka. Akkasuma san gartee warri Qatar mataan isaaniitis numa beekan. Mootummoonni biraatillee kan naannoo san jirus numa beekan. Beekuu ni danda'an. Garuu immoo nama meeqaatu gartee waan kana nurraa haasaa takkaa'u nurratti hin fidinaa takkaa'u immoo gartee biyya teenya keessa hin godhinaa jeenii dhorkuu danda'a. Nam tokkollee nu hin danda'u. Keessaafuu Qatar faan ifiifuu waraanni Ameerikaa achi jiraachuudhaaf warra maallaqa Ameerikaadhaaf kafalu. Garuu immoo Ameerikaan nuti amma dura gartee haasoo tokko kaniin isin himaa ture namtichi Tucker Carlson kajaaniin kan biyya tanatti gartee amma joornaalistii tahee duraan egaa joornaalistiidha garuu immoo joornaalistii duraan mootummaa hojii hojjettu amma immoo joornaalistii gartee dhuunfaa ta'eeti akka malee oduu adda addaa gannaqaa jira. Namtichi san akka ifatti gartee yeroo lolaa san dubbatetti Ameerikaan kaampii Qatar jirtu tana wanni achi Qataritti ijaarteef Izraa'el eeguudhaa fi je'eeti dubbatee jira. Izraa'el Iiraan faarraa eeguudhaa fi kaampii guddoo san achitti ijaartee jirte je'eeti dubbate. So namtichi kun sobu jira. Dhugaa dubbachuu jiraa fi sobu jira wanni irraa beeknu takka illee nu hin jirtu. Garuu immoo informaationa gahaa ni qaba namtichi san. Kanatti gartee soba dubbateedhaaf wanni inni irraa harkatu hin jiru. Yeroo hundaa'u kaampiileen gurguddoon Ameerikaa gartee ta'a akkasitti biyya Iiraan tanaan shir jettee jirtu hundinuu Izraa'elumarraa Iiraan eeguudhaaf. Iraaq keessaa kaampii qaban, Siiriyaa keessaa kaampii qaban, akkasuma sanitti gartee bikka naannoo biraa Suudii keessaas kaampii qaban kun hundinuu
Iiraanuma tana gartee hacuucanii qabuudhaaf. Isin galtee kana hundaatu deemaa jira jechuudha. Okay. Gama oduu biraatti dabarraa sangaagee raasoo inni harka keessaniin taaptaap godhaa share godhaa. Oduutti aantutti dabarraa oduun itti aantu akka jettutti mootummaan Ispeenii fi Ayirlaandiidha. Kan amma durallee isinii himaatiin ture. Amma immoo karaa hojiitti jijjiiraa jiran. Mootummaan Ayirlaandiidha akka Falastiin gargaaruu jirtu irra deddeebi'ee isinii himeetiin ture. Akkasumas mootummaan Ispeeniis akka Falastiin gargaaruu jirtu akka mootummaatti jechuudha. Akka mootummaatti akka gartee uummata Falastiin kana gargaaraa jiran irra deddeebi'ee isinii himaatiin ture. Garuu guyyaarraan tanaa mootummaan lachuutu hariiroo isaanii gartee adda godhuudhaan waan Falastiin tanarratti wal ta'anii isaan qofallee odoo hin taane biyyoottan addunyaarra jiru 20 kabiraatillee ifitti ida'anii gargaarsa addaa akka gartee uummata Falastiiniif godhanii fi akkasumas karaa dippiloomaatiitiinis mootummaa Israa'el tana akka gartee balaaleeffatan son qofallee odoo hin taane daldala adda addaatis akka waliin hin goone irratti marii godhaa jiran. Kuni warra Yurooppii keessaa akkan gartee amma durallee isin himaa ture jarreen kuni warra Yurooppii keessaa jara duraa ta'uu taaniin isin hin jee Ispeenii fi Ayirlaandiin. Gaa namni gartee seenaa beeku gabaabinumatti warri Ayirlaandii kuni warra gartee Yurooppii keessaa warra ilaa gartee amata 20 dura qabsoo hamtuu keessa ture. Keessaafuu mootummaa Ingiliz tanaa wajjin. Isaan kunis gartee uummata rakkoon adda addaa tan biyyoottan addunyaa tanarra bikka rakkoon jirtu hunda jarri warri Ayirlaandii kun yeroo hunda waliin dhaabbatan. Isaan mootummaa Ameerikaatis hedduun deeggaran akkasumas mootummaa Ingilizis hedduun deeggaran warri Ayirlaandiidha. Maaliif mootummaa Ingiliz tana mataasiitu akka gartee warra impaayeraatti ilaalan. Saniifuu warri Speen gartee duraanuu mootummaa Israa'el tana amma miti gaafuma duraaniitu gartee haalata addaati ilaalan. Sababa gartee Israa'el yeroo dheertuudhaaf uummata Falastiin kana miidhaa jirtuuf akka malee irraa rakkachaati turan. Saniifuu ammaan tana gartee isaan lameen kuni karaa tokko dhufanii akka biyyaatti bikka takka dhaabbatanii inumaatu warra biraa gartee 20 ifitti ida'anii rakkoo tana gartee karaa fuulduraatti akkuma gartee na duuba gartan kanatti biyyoottan adda addaatu keessa jira. Rakkoo uummata kanaa nuti akka dura deeminsaatti gartee fakkeenya ta'anii gaggeessuu qabnaa jaaniiti marii addaa guyyaarran tanaa godhanii jiranii jaaniiti odeessaa jiranii tuni oduu gaarii. Biyyoottan biraatillee gartee akka isaanitti yoo gartee onnee qabaatan silaa asbaanii irraa dubbatanii waan gaariidha. Ammoo irra hedduun siidaa gartee hin dubbattu gamuma duubaatiin waa guggooti taanis gartee lafa jalaan jaraa hojii dalagaatuma miidiyaa irratti asbaatee dubbatti wanni addunyaadha gartee karaa kana fakkaatti ati sanii fi namni hedduun addunyaan buburreedhaa siin jaa oguu gartee waa gaafattu. Qabxiin itti aantu dubbuma gartee warra Falastiin kana irratti guyyaarraan tana namtichi gartee bulchaan biyya Israa'el Prime Ministerichi isaanii eega gartee Ameerikaa dhufee Donald Trump wajjin guyyaa 3 walgahii godhee akkasitti karaa biyya isaanii achi deebi'ee booda guyyaarraan tanaa nuti dhugaa nuti lola Falastiin kana dhaabuudhaaf qophii godhaa jirraa jeeti ibsa gabaabaa tokko baasee ture. Ibsa kanarratti gartee qabxii dura gartee dura guutamuu qabdu lolli Falastiin kana guutuu dhaabuudhaaf wanni inni jee keessaa dubbate keessaa warri Hamaas guutumaa guututti meeshaalee waraana isaanii takka meeshaa waraanaa guutuutti lafa haayuu hiikkachuu jeeti dubbatee jira. Itti aansuudhaan isaan warri Hamaas akka gartee mootummaa keessatti hin hidhaan.
tan sadaffaadha akkaataa gartee gaa ummata Falastiin kana ummata Hamas kana guututti Gaazaa keessaa itti baasan hin beeku. Ammaasis warri Hamas kuni Gaazaa keessaa guututti bahuu qabanii je'eeti gartee dubbate. Qabxiilee akkanaa tanaatitu lafarra jira. Qabxiilee tana gartee yoo ha godhan taate nuti isaanii wajjin nagee gartee uumannee fuuldura tarkaanfachuu ni dandeenya yaada jiru dubbachaa jira. Rakkoon gartee waan kanaa dura dursoo warri Falastiin warra gartee yeroo ammaan tanaatti qawwee lafa kaa'uus hin fakkaatu takkasanii lamada haasoonni gartee isaan kuni mootummaa keessatti hin hirmaatanii hin hidhaaman je'ee dubbatu kunis ta'uu hin fakkaatu. Akkuma gartee beeytanitti ummata Hamas qofaa miti kan biyya san gaggeessaa jiru keessaafuu gartee Gaazaa tana keessa dhaaboonni biraatis hedduutu jira. Kanuma akka isaanitti lolaa jiru jechuudha. Gara biraatiin isaan kun maas akkaataatti gartee Gaazaa keessa itti bahaniis hogguu gartee warra Hamas jiru yeroo takka warri Israa'el kuni confuse nama godha. Maaliif ijoollee xixiqqoodhaanis ijoolleen xixiqqoonis Hamaasuma jaaniin dhalaanis Hamaasuma jaaniin kadeemu hundinuu gartee Hamaas jaaniin. Hogguu kana jaan gartee walleenuu ummatuma Falastiin guututti Gaazaa keessaa baasuu barbaadan immoo maali gaafin jettu namni sammuu xaliila qabu gartee waan akkanaa kana gaafachuu qabu. Hogguu gartee isaan ijoollee fixanii bara akkanatti kun ijoollee 20 fixan hogguu jaaniinis bari isaan jarasanii jaaniitii gartee qubatti laatan. Tara takka gartee immoo shororkeessituu jaaniin waan adda adda jaaniin jechuudha. Saniifuu ibsii gartee inni har'aan tana baasee kuni ibsa gartee dhugumatti akka gartee amma duraattis ceasefire yeroo godhames waanuma gartee jeequmsaa fi karaa tokkoon afaaniin gartee akka nama nagee lola kana dhaabuu barbaadutti mul'achuudha. Gama kaaniin ammoo lola kana gartee babal'isaatuma lafarra oofu jiraachuusaati. Akkuma gartee oduuleen adda addaa amma dura dubbachaa jirtutti namtichooni aangoo isaa tana wanni itti dheereeffateen lola kanaa jaaniiti odeessaa jiran. Aangoo duraan gartee aangoo biyya isaa sanirraa buusuudhaaf ka'an yeroo hedduu garuu immoo lola kana dura gartee hoggullama fa'aa aangoo irraa buusanii turan. Inni immoo tartiiba gartee karaa kooliishinaatii fi karaa adda addaatiin aangoo irratti numa deebi'e. Sababa san booda eega taraa lammataa aangoo irra deebi'e booda akkasitti gartee lola addaa banuudhaan amma inumaatu lola gartee ollaa san hunda banee jiraa miti. Daranuu gartee akka aangoo irra taa'uu danda'u yeroon itti kennamtee jechuudha. Maaliif namni lola keessa jiru maas gartee isaanis gartee aangoo irraa gabbuu ijaanii hogguu adda addaa hiriirratti baatuma turanii garuu immoo namni hedduudhaan miti akka immoo warri mootummaadhaas gartee lola keessa jirraa jaaniinitti sodaachisan. Hogguu namni gartee inni akka aangoo gadhiisu isa gaafatan jechuudha. Saniifuu wanni kanaa kun ammallee deemaatuma jirti. Bikki irraa dhaabbattellee hin jirtu. Okay, oduu takkaa jiratanii silaa isin garsiisuu barbaade. Okay. Kun olaal barruun tuni gartee tarreefuun tana baate akka jettutti how Netanyahu prolonged the war in Gaza to stay in power. Akkuma gartee amma isin himaa jiru kana namtichi kuni aangumarra taa'uuf jecha lola kana gartee dheereessaa jira jaaniiti odeessaa jiran. Inumaatu amma barruun tuni inumaatu Washington New York Times irratti baate. Miidiyaa gartee biyya Ameerikaa keessa jiru guddaa irratti baate jechuudha. Eega gartee lolli October 7 irraa eegalame as jidduu amata lamaan dabre kana namtichi kuni haalata adda addaatiin aangoo tana gartee dheereeffachaa jira jaaniiti odeessaa jiran. Amma dubbiin tun gartee ifattuu as bahaa jirti. Namni ija bal'aatillee arku jira jechuudha gabaabinatti. Hogguna kana jiru nama dhugaan ija bal'aa odoo hin taane nama gartee waanuma namtichi kun jiru amanu jechuudha. Warra gartee Israa'eloota waan namtichi kun jiru nuti lola keessa jirra. Ammaan tana gartee aangoo irraan dubbannu filannoo irraan dubbannu je'ee gartee warra haasa'u hunda quba hin qaban. Dhugaa lolarra jirra maaliif uummata Falastiin kanas hedduu waan jibbaniif jecha
ummata kana gartee diina keenya joollolu jirraa jira kana nurraa haafixuuma jaan joollete xiqqoo dhumu jirtanaa fi warra biraa gartee barbadeessina horiidhaatiif kana irran kaayyenne isaan inumaatu uummanni wani hammam takka gartee hammeenya akka qaban yeroo lolli gartee akkasitti gaazaa tana halkanii guyyaa dhawan san warra gaazaa daawwannaadhaaf waan ajaa'ibaati beeka waan ajaa'ibaatiin isiniim gaazaa daawwannaa bikka lolaa kana gartee akka nama gartee turizimii deemutti akka nama bashannanaaf deemutti maallaqa kafalaniiti baasa horanii bikka gartee gaazaa tana gaara gubbaarra dhaqanii akkasitti gartee misaayilota isaanii kana kan gaazaa dha'u xayyaarri akkuu gaazaa dha'u akkasitti daawwannaadhaaf laalaa turan waan akkanaa kana yoo dhageessanii hin beeku dhageessanii jirtanii dhiiroo waan inni ammaan tana isinii immoo kana dhageessanii turtanii kaampaanoota jira kaampaanoota guruppiidhaan gartee nama walitti qabaniiti namni gartee ati tikeeta bitattee dhayite tikeeta baasaa bitattee tikeeta gartee daawwannaadha yaanii sirra kafaltee bitatteeti akka gartee daawwannaatti deemtee lola kana laalta bika gartee gaara gubbaa si geessanii akkasitti gartee walitti dhiyoodhaa miti adda fagoodhaa miti bar walitti dhiyoodhaa miti biiti biyyuma takkaa bar hanqa xiqqaa takkoomi akkasitti gartee daawwannaadhaaf maallaqa kafalanii nama dhumu kana laalan akkasitti hogguu gartee misaalli dha'u hogguu xayyaarri isaanii samiirraa dha'u biildiingilee adda addaa isii diigamtu hospitaalota diigamuu mana barnootaa diigamuu kana hunda gartee akkasitti daawwachaa turan. Wanni san ammallee numa jirti lola Iiraan durallee numa jirti ture garuu lolli Iiraan san akka malee waa hedduu duraa jeeqee jira duraa baballeessee jira. Waan addaati yogguu gartee waan biyya sanii irraa haasawan akka malee gartee nama ajaa'ibsiisan. Okay. Qabxii dhumaarratti as dhiyaannee jirra. Okay, qabxii dhumaatiin takka isinii hima. Okay, dhumarratti Saudi Arabiyaan investoroota biyya alaatiif heyyama gartee mana bitachuudha kan nuufiif deemtii jaaniiti odeessaa jiran. Yeroo amma duraatti Saudi Arabiyaa keessatti gartee warri biyya alaa mana bitachuu hin danda'u takka immoo apartaamaa bitachuu hin danda'u. Amma gartee yeroo ammaan tanarraa eegalanii fuuldura keessatti warreen biyya alaa akka investaraattis akka gartee biyya san keessa jiraachuu barbaadanittis manneen bitachuudhaaf carraa addaa gartee biitti qopheessaa jirti jaaniitti odeessaa jiran. Wanni kun gartee akkuma biyyoottan addunyaadhaa New York, London fi hundi isaaniitu gartee namni horii qabu bikka sanitti gartee biyyootan adda addaa kana keessatti mana bitachuu danda'u takka immoo property investmentiidhaa bitachuu danda'utti isaanis yaada kanaa kana gartee fudhatanii hojiirra oolchuu barbaadan. Akkuma gartee yaadattanitti yaadni kuni warra gartee Donald Trump irraa dhufe mootummaa Donald Trump fi namticha soddaa isaatirraa dhufe. Jarreen kuni eega gartee Donald Trump yeroo dabarte Suudii dhaqe booda mootummaa Suudiidhaa tana akkaataa isaan biyya isaanii kana investmentiidhaaf ummata Ameerikaatii fi warra biraatiifis gartee keessaafuu warri gartee Donald Trump fi soddaan isaatii fi jarreen kun hundinuu waan real estate irratti gartee akka malee hojjetan. Hojiin isaanii guddoon real estate lafaa fi waa hedduu ijaaranii gartee gurguruu fi takka immoo kireessuu hoteelaas haa ta'u mana jireenyaas haa ta'u akkasumas kaandoo gurguddoo tana gartee hunda kana hojjetan hojiin isaanii. Jarreen kuni mootummaa Saudi Arabiyaa tana akka isaan ikonomii isaanii tana biyyattan ummata Ameerikaa kanaaf bananii fi kana keessa gartee warra biraatiifis banan dhiibbaa irra godhaa turan yeroo dabarte irraa eegalanii takka gartee amata afur dura irraa eegalanii yeroo duraa hogguu Donald Trump aangoorra ture san irraa eegalanii eegana booda
eega gartee pirezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif hoteelan adda addaa gartee Jiddaa fi akkasumas Makkatti illee maqaa isaatiin akka inni hoteela babbanuuf kana eega godhaniif booda pirojektii adda addaa gartee eega kananiif booda karaa kanaan uummata gartee hedduun dhufanii akka bitatan barbaadan. Kana keessa irra hedduun wanni isaan yaadaa jiran uummata gartee investoroota Ameerikaadhaati. Akka investoroonni Ameerikaadhaa achitti piroopartii bitatan barbaadan. Saniifuu piroopartiin Saawudi Arabiyaadhaa gartee tan duraan xiqqoo malee gartee raakishaa jirtuu fi akkasitti rakkoo addaa keessa gartee seenaa jirtu amma immoo karaa investoroota biyya alaatiin gartee dhufee bitatuun jijjiiramni gartee karaa real estateedha ni dhufaa jedhaniiti odeessaa jiran. Haalaataan carraan gartee takka ta'e isaan irratti hojjechaa turan yeroo dabarte keessaafuu akka gartee biyya Qatar fa'ee keessatti amma biyya Qatar keessa rakkoo addaatu uumamaa jira waa'ee real estate irratti. Real estate akka malee develop godhanii hoddummeessanii ijaaraniiti namni bitatu hedduun hin jiru. Takka immoo gargaarsi karaa gartee baankiidhaatiin hogguu gartee waa faayinaansii goote kafalliin jiraachuu qabdi. Kafallii tana keessa mas intarastii adda addaatu jira. Kun hundinuu gartee wal baadhachuu dadhabeeti warri Qatar sistema addaa tokko ijaaranii akka gartee liqiin isaan qaban kuni diifardii taate yeroo dheertuu gartee amata dheeraa fuulduratti achi dabarsuu barbaadan. Kana godhan kafallii isaan kafalan kana gartee firraa xiqqeessuu barbaadan. Waan namni gartee amma daddafee bitatee kafallii tana kafalaa hin jirreef jecha. Wanni kanaatuni biyya Suudiittis ni qunnama yaanii odeessaa waan jiraniif jecha odoo gartee akka Qatar hin taane Suudiin ammoo investoroota biyya alaa dhufanii akka gartee manneen isaanii takkaa'u apartamoota isaanii irraa bitatan. Kanarratti isaan gargaaraa jiranii jechuudha. Okay? Warri amma dhufaa jirtan hundi keessanuu dhiyaaddaa seenaa. Thank you warri amma dhufaa jirtan. Freestyle, thank you brother. Akkasiin isiniin jechuu barbaade itti aansuudhaan tanilleen tadhumaatiin isiniin jee immoo takkaan irree isiniidha. Takka taniin irree isinii da'u akkanan laalame. Wanni akkana gartee na duuba gartan kuni taankiilee adda addaa taankii Chaayinaadhaati. Asiinis gartee akkuma gartan kanatti taankiilee Chaayinaadhaati. Chaayinaan akkuma gartee yeroo dabartee oguu takka irraa haasawaa ture sanitti South China Seadha irratti eegaltee guyyaa har'aan tanaa exersaayisii waraanaa takka immoo shaakallii waraanaati godhaa jiran. Shaakallii waraanaa gartee ta'e isaan godhaa jiran akkaataa Chaayinaan biyya Taayiwaan tana itti fudhattu. Takkaa'u karaa kamiin gartee akka cabsitee guutuutti gartee Taayiwaan tana marsiteeni itti gartee dhuunfattu irratti tireeningii ajaa'ibaa godhaa jiran. Waan kana mootummoonni Ameerikaatii fi akkasumas warreen akka gartee Filipiinii fi kun kan yeroo takka biyya Taayiwaan tana deeggaran yeroo takka immoo jidduu tana gartee keessaa bahan guyyaa har'aan tanaatii fi gartee haalee jidduutti qurrama gartee akka waan kanarraa qaban ifatti dubbachaa jiran. Wanni kuni inumaatu lola gartee ammaan tana Yukreenii fi Raashaa jidduutti deemaa jiru. Lola Iiraanii fi Israa'el jidduutti deemaa jiru. Namni hedduun akka jaanitti lolli Chaayinaa fi Taayiwaan jidduutti deemaa jiru kuni lola sanirra akka malee hamaadha. Lola sanirra maas gartee rakkoo hamtuu ikonomii addunyaa irratti fiduu danda'u jaaniiti odeessaa jiran. Chaayinaan waraana siidhaa 250 ol lola kanaaf qopheessitee jaaniiti warreen keessa beekan odeessaa jiran. Xayyaarota 1,000 ol lola kanaaf qopheessitee jirti. Taankiidhaa fi akkasumas dildiloota gartee kan yeroo lolaa itti fayyadaman dildila uumaa odoo hin taane dildila gartee jaaramee gartee lafarra taa'u odoo hin taane dildila akka makiinaadhaa gartee dildila fuuteenii deemuu ni dandeessu bakka feete geessuu dandeessu.
dildila akkasii kanaaw hedduu jaaraniiti akkasitti qophii addaa waan kanarratti godhaa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. So lolli kun gartee lola salphaa hin fakkaatu garuu immoo yoo gartee yeroo gabaabduu keessatti akka gartee isaan odeessaa jiranitti kan ka'u yoo taate inumaatu biitii Taayiwaantunis gartee nikulara gartee biyya qabdurraayi akkasumas Chaayinaas nikulara biyya qabdurraayi lolli kun lola salphaa hin ta'u akkasumatti gartee Ameerikaadhaa fi biyyootan biraatis biyya Taayiwaan tana ni gargaaranii lolli kun gartee lola hamaa tahaa jaaniiti odeessaa jiran. Akkasigaa obboleeyyan keenya oduun teenya taarraan tanaa tana fakkaatti oduulee biraatiin gartee akka yeroo walitti deebinutti hundi keessanuu gartee bikka jirtanitti gaa nu hordoffiin keessan jabaateetuma itti hafufuu isiniin jenna harka keessaniin viidiyoolees sheer godhaa taap godhaa akkasumatti gaa chaanaala keenya kan yuutuubiitis dhaqaatiiti subscribe godhaa. Wanti gartee taniin irra deebi'ee isiniif hima jee ture oduu refuujiidhaa taniin amma dura isinii irraa dubbadhe san viidiyoo isaa isinii maxxansuu hin dhaqabne isiniif maxxansa. Viidiyoo san laala sanirraa achi immoo ordarri haareenii hin baane ordarri haareenii duraan ilaan gartee jimmata irraatti ni bahaa jaanii dubbachaa turanii garuu immoo hin baane. Gabaabinatti gartee torbaan dhufu keessa ni baha takkaa'u galgala kana ni baha hin beekamu gartee yeroo jajiin gadhiisu murtee isaan jajiidha hogguu gartee jajiin gadhiisu hin beekamne tana keessa gartee oduu gaariin baqattoonni Ameerikaa seenaa jiran akka gartee dheengadda isinii himaa turetti baqattoonni lakkoofsni isaanii hanqatee hin beekamu garuu immoo warreen gartee keeziin isaanii xumuramtee fi filaayitii eeggachaa turan san Ameerikaa seenaa jiraachuu isaanii oduuleen himaa jirti san akka gartee waan gaariitti fudhachuu qabdanii akkasumas namni kun gartee akkumaan isin himaa ture namni 5 haaseenu namni 100 haaseenu takka immoo namni 10 haaseenu rakkoon nama sanii miti rakkoo gaaroominni sanii miti gaaroominni namni tokko yoo haaseenu taate mana seeraa biratti TikTokiin gawaa hedduu qaba rakkoo. Namni tokko yoo seene gartee karaa refuujiitiin tartiiba refuujii san jala deemee kaseenu yoo taate warra gartee looyirootaatiif gargaarsa guddaadha ta'a. Saniini mootummaa tana dhiibbaa hamtu irra godhan jechuudha. Saniifuu lakkoofsni namaa ammaan tana seenaa jiru kun hin beekamne garuu immoo akka odeessaa jiranitti warra gartee refuujii kan mootummaan amma dura filaayitii isaanii dura dhaabe isaaniitu seenaa jira jaaniiti odeessaa jiranii ati yeroo muraasa keessatti ni beeyna nama hanqam taatee nama hanqam akka ta'anii fi akkasumas nama gartee biyya isaan irraa dhufanii fi waanuma gartee refuujii taateef information adda addaa bahuudhaaf ta'a sanis gartee ogguu harkanne irraa deebinee ni haasoo inaan isin jaa ammaaf hundi keessanuu nagayaan jiraadha.